Abaabushe Abaabush eessa deemaa jirtu maandisin? Mucaa daa'ima tokko du'e garanaa mucaa wallaalaatti karaadhaa cite reef daa'ima ja'a qaba haadha manaa sadii qaba reef karaadhaa deebi'e mucaa xinnoo tokko du'e. Namni silaa ijoollummaatti du'a maaloo daa'ima kaa maaloo waggaa ijoollee ja'a fi haadha manaa sadii qaba daa'ima maaloo hin du'e eenyu jettee maqaasaa? Waaqwayyaadha ka mucaa isa wallaalaa sana waaqwayyaan beektu mana farsoo ganama sa'aatii 12 naqee mana farsoo taa'u sana. Maal? Wayyoo beekee haadhash Nandue birilii keessa qaba birilii irraa liqeeffatee ture nandue wayyoo hindue biyyoomti si nyaatu akkooyye biyyoomti du'aa kanaa si nyaatu laala wayyoo birrii antama fudhatee du'e wanti goggogaa kun wayyoo birrii 50 ettee boossa nuyi lubbuudha ennee boonya wayyoo biyyoomti du'aa kun isaa fudhatu wayyoo birrii 50 birrii ettee boossa lubbuudha ennee boonya akka achitti kan fudhatu achitti argaa fudhadhu gogaadha saataan ijaarsi kun wayyoo birrii koo wayyoo birrii 50 guyyaa kan dhabine maayyee obajjeesee dhagu obajjeesee dhufee silkaa fudhuwaa kooyya silkee dhufee fudhadhu yanda gogaadha keetti qoota kan turtu ammatti anumaatti obajjeestee beekadha birrii maa jedha wachaan tamaa sana jedha wachoo itti obajjeeste naan dhufa birritti waan inni susitti fakkaate waan inni susitti fakkaate waa kooyya dhufee fudhe si jedha gogaadha keetti duyidha ammayyuu dinnaari